Tolee kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa har'a waan ajaa'ibaa isin agarsiisa. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti malaan jireenya isin agarsiisa. Malaan jireenyi maali? Akkamitti tooftaan jiraannaa? Rakkannee manaa minjii haasaa namni keenyaami soowwanni guddaan sanii miti. Tooftaadhaan siistamaan qalalla goonee jireenya kana akkamitti jiraachuu dandeenya? Kajaa'uun isin agarsiisa afaana turaa hanga xumura qophii kana waan kanarraa waan hedduu akka bartan abdiin qaba. Let's go. Malaan jireenya jechuun waan qabu xiqqoodhaan akkamitti bareedna? Akkamitti waan xiqqoo nyaannee dhugnee quufnee oolla? Akkamitti waan xiqqoo uffannee bareennee deemna? Akkamitti waan xiqqoon faashina hordofuu dandeenya bareeduu dandeenya? Kajaa'u yoo isin fayyadee yoo har'aa baratan jennee naaf obboleessa kiyya Birraan Jamaal yaada kana yaannee isin barsiisuudhaaf deemna. Uffata bitannaa ni uffannaa meeqaan akka uffanne waliigala kan waliin ilaalu ta'a. Hanga xumura qophii kanaatti nu faana turaan ammallee affeerraa keenya ispeeshaalii shabaabonni yookaan ijoolleen dardaraadha. Waa'ee durraa baratan jedhee yaada. Hanga xumura nu faana bu'a. عايزين ملابس نفرق ها؟ انت جوليت له ها؟ ايه جولين قبل هاي تيشرتي خنا فان بيتو برا ايه تيشرتي شموتي مي خجاني سن لك يو غاغا دركو جرتو فتي اوكي دركو بر بغرتي جيبا تونس جيسي دلاتي دركا بتو قالو راسي قالو كاو دراني فاشن قالو درو فاشن قالو ترى الله دي بكم all this training how to fashion ده بكم جد الله بريدر ده كم جونز ماشي وانت اجرا ارشمك ارشد بجا اوكي ما فيش بنطلون تاني؟ فين؟ ده؟ ده جديد جديد كم دي؟ غالي 100 100 200 غالي ماشي 200 150 ميغا جي البلم عايز اوي ام جلا غباب كنت من ايه البلم اجا جنود انا ايه دور دور راجل ايه ماشي Kopheen qabu. Kophee manaan uffanna. Uffata kana dhiinaa ni qannasnaa mana miiccaa ni geessinaa san booda ni uffannaa ni ilaalla ofirratti akkam akka bareedu. Qarshii hangan kafalullee na wajji ilaala. Kun qarshii dhibba lama jeeni garuu huccuu uffatamtaa huccuu dullattiidha. Inni dhiqaa kaawiyyaan godha. ده بتاع الدين صح؟ ده بتاع الدين خلاص عامل لي مكوى نكسل نيجي تعمل له مكوى كداتشن فوحنا قلت جلاني مرتا عشان كيسا تشرتي كروب قلت الله
kamu kira bagat. Nah kan itu sih. Anas fit. So, garaja finne jira garaja ucu garaja battanne mila tolfanne jira t-shirtinis. By the way, fashion only jamu kun waan fashion ana namisi gafidi uste fitta khawo sonte waan tikko takka fuute firra barechite khaatte fashion goote jirta jechu. Bututtu hunda oo sirra bareeda tolchite barechite firratti uffatte qaama keetawti. Namni tokko uffanni maallaqa guddaadhaan qaaliin bitamu malee faashinii tun bakka hin mallitan. Namoota akkasii jira. Namoonni hedduun biraandiin uffadhee jira. Maraataa fakkaata inni uffanni inni irraa qabu. So biraandii miti. Ati uffata rakishaa tokko biraandii godhuu dandeessa. Uffachuu beekudha. Waan si hojii deemu beekudha. Waan qaama keetii hojii deemu beekudha. Oh anyway, uffata kana qarshii 300 binnee waliin laallaa hanga umura sagantaa kanaan hojii tura. Faashinii jechuun ati waan si bareedu uffatu jechuudha. Waan sirraa bareedu hoggaa uffatte. Waan nama biraallee gammachiisu namni sirra laalle. Laal jecha tokko jira saayiba qiyyaa jira. Nama gammachiisuudhaaf waan bareedaa uffadhuu si jaa. If gammachiisuuf waan bareedaa nyaadhuu si jaa saayinsii. Kanaafuu waan kana godha. Namni waan bareedaa gija uffate atiraakti nama godhuuf nama harkisuuf. Waan bareedaa uffachuun pirotokoola fi eeguun biizinasa. Kottu na jala birraa mana miccaa deema. Ahmulee! Waamee! Akkan jeen akkami nagaa apostodhaa hin jeen. Akkana jechuun afaan aradaa jechuudha. Mi'a. Habibi, akhuya fillah. Akkana jechuun obbolee sarbeetu. Tiksil makwa ni dhiitaa kaawiyyaa goota. Da kalaam asubii da kalaam masri. A few moments later. تغسل ومكوى دي برضه كمان ماشي خلاص مع السلامة بعد ساعة يجي فين وشي بقى؟ وش بتاعي جبش وشي بقى جبت وشي؟ لا اجيبه؟ لا انا مش عايز اعمل كده مش خليه وش مش اعمل لك كده اعمل كده حبيبي come to Dubai come to Dubai كه أنا فكرتها إني هاويا غوني حرمنا finally إني هاويا غوني الناسني وانس لا أكشي وشونتون أكبر يدو غودمو كابومارا غوني جرا so khofon tuni khofo arwa agatabi da bakka khofo dullati arkane nasiba dasja anna mas old style da khofo duraniti gin amati trend fashion duran garu maka shimal jani nin biya abba kanya fa foto tre
Laangiriin maal jaaniin birraa? Qofa tanamee dur shamiza hunda qabdi. Maach. Jiinsii wanti egaa walirratti jalaa gubbaa. Egaa laangiriin maal jaaniin jiinsii akkana wanni na qabdi asirraa akkanatti. Egaa. Tanuma taatee jechuudha. So akkasii anoo tana fakkaatti. Tishartiin bareedaadha. Gin gaggabaabseetiin jira muree gin fidu dheeraa ture. Oke, uffata meel ilaala irratti. So lafatti ilaalu kophee tamanaa qabuun fannaa sababni wanta kana hunda goonuuf maaliifi faashinii jechuun woomaati bittee tolchitee ofirratti uffattee sirratti bareedeetu faashina. So Balenciaga ta'eef Dolce Gabbana ta'eef yookaan Nike Jordan ta'eef faashina dirqama miti waan ati uffatte san. Kophee irra qishaa jirtu. Kophee irra qishaa ni jirti jin kophee taqaaliitiin fidee dhufee. So akkas nin uffadhaa ni ilaalla faashina akka ta'e asuma wal ilaalla yoo narra bareede kudhan irraa meeqa akka ta'e koomentii jala keessanii laayik gootanii uffataa uffannu. Waan ajaa'ibaati. Hai, dhugumaan bareedaadha kam? Wallahi waan ajaa'ibaati. Jallaa duraan bishaan guutaa turte malee mudanii magaalaa kana deemtee fiteetaa turte. Waan hin taanetti namni akkanatti fudhataatiti. Amma kofoo kaati 200 bitteetan. Qarshii 5,500 maal fakkii 200 bittee naam jettiin balleessin. Looga. Kofoo akkatti bittee bira walumaan garree. Yoon beene waan bittu yoon beene akkamitti bitta 200 sanii akka bareeddu yoon beene sammuu keessatti uffattee. Egaa bara amma kan jechaa jiru 5,500 fi 5,000 maal. Yaa ambaayizamii biraan malee uffadhu kofoon doolaa 200 300 400 yoon jenna namantu. Amman tanaa kophee itti kaayyannaa. By the way, namni wanti talbaaja kan argamu kaaroo jiru ni beektaa? Brandii uffata qaqqaalii jiraan jechuudha talbaaja. Waqii haan qaashee No, tujjaara darbaa beektaa? Tujjaara waan bireeda godhaa. Namni keenya inni maraatee dhufu maruuccuu siirii itti godhanii darban fa'aa uffatee tachumaan kutaa. Aduu gadi dura tu darban no. Waraatee jalleen jaarsatti guyyuma keessaan jijjiiramtu agarree. Humaaneer siirii qabu kaattee tiyaan. Anyway, kana fakkaata qarshii 300 kophee silaallee kophee illee bitee natti tola ture. Kophee namni uffatanii ajoottii. Guututti kophee tanumaan qabuun uffadhaa. Kophee uffadheetiin isin agarsiisa. Mee kopheen digi takka. Yaa uffata kana hojii ni deema jee kana yaade Timberland tana. Kophee dalallee suuqa jaaqatti dira argee qabu. Cimuute. Esma Rabbina qaazee si hojii deema waan kana bite. Ambarumsa akka ta'uuf malaan jireenya akka ulfeessiniif namni keenya hedduu jireenya fitti ulfeessu jira. Arra uffatan isin agarsiisa boru nyaatan isin agarsiisa qarshii 20 akkamiin nyaatanii akka ooltan. Khiraallee mana khiraallee kharaaqshee akkamitti akka jiraattan. Nama dilaan akkamitti siree doormii tolfatanii akka jiraatan. Edaa jireenya kana abbumaa fitti ulfeessachuu barbaadde. Ay mana kilaasii kireessitee siree doormii abbaa saddeeyyoo keessa goote nam saddeetiin qarshii 20 sirra gaa'ee jechuudha. Qalalli goote jechuudha. Kaambii Giriik. Oke, amma qarshii bisa di akka dhugutti sila osoo amma kanaan bituu baatte maal fa'aan bitta turte? Qarshii 300 xibsii takka. Xibsii takka buna dhuydee shishaa takka itti dhuydee dhume. Shishaa fi waan dila kana ni gad? Eega qarshii 170 xibsiidha. Qarsa 80 shishaadha. Buna qarshii 30 300 bakka faxara qorshii keeti. 300 tani ati jala gubbaa uffatte jechuudha. Yaa ni danda'ama. Asbira daleessisuu qofa. Maaltu beeka bakka irraa bittee namni biraandii uffannoo kun ammaan tana maal jaa maqaan isaa. Amma eege wucuu akka callaan bitee jedhanii namni magaalaa dukkaana kana barbaadu. Jarri jara. Bakka jiran hin beekan. Mana tokko jira. Garuu bakkaatti bittee gara eeblam. Viidiyoo deemee miti. Daa namicha tan hin beeku reedu. Amma namicha tan barbaade walii gad deeman. Wantiidha shaara Maamad Abdoo. Duba amma kata nate amma tan boda ugaati ma khara khara gad dem Allah waan malaga duam bide boda bide yani nam talaga namni akkanatti khayrooti shawadamee namni dilli dhufe maaliif Aisyah namni kan utu ganna qabtee jira salbaaja taqashi dibba hega jumata furatu haram magana so ufata nama madaaluun haadha abbato malle ufata nama madaalin haadha ufachuun bareedaadha waan bareedaa ufachuun nama gammachiisa ija nama gammachiisa gin namni ufata madaalaa kan because qarshii 300 illee jannatu waan danda'u jechuun namni la
Fakkaat ta'e jira. يا سلام يوفي تمس Miila jalaa loo fudhadha. أما سوفي تمس Dhiitu waliin cabsanii. لا ستايلك أبدو خفونتون Wallaahi gara bareedu. akkatti isin uffatanti yeroo gaafa sanitti old school west coast ምናምን ni uffatamu ture akkanatti faashina ture anyway arraaf sagantaan isiniif qabannee daanne kana fakkaatti sagantaan malaan jireenya qarshii 300 jalaa gubbaa uffachuu bareeduu nama gammachiisuu tana fakkaatti torban sagantaa biraa tana fakkaattu maallaqa xiqqaadhaan akkamitti akka malaan jiraannu isiniif qabannee dhufna arraaf sagantaan teenya tana fakkaatti sagantaalee forex entertainment hafalee wajjin turtii gaarii isiniin jecha 10 irraa meeqanaa kannitan koomentii jalatti nuuf katabaa 300 lama gan